السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولة ورمو بق مجرتنا التناجين كنا كانوا لي رمادي اسم برنا فجاو جتة ميجا جباداتي سينا ساعتي اللي هنك أبوي شو ساعتي كوكو بس نيدو بتشوم بربادة قويا هرّا سببني توركيف جتة هاجنا ترون كوي شو هاجنا دوبتي هاكي بتشونكو سببا نتوركي نورا كسي عافية شو أمي أسمان سيناتي جولين كنا كأقالي وانكو أبيت share invite أبيت قولا أو درسا أسوارا نجارة دوبيتين سيرين يشولا كان سيرا إيجا مو يشولا إيجا نجينيكو بكير تنوتي اسم برنا فجاهو جتشا أورموكو وان دوبات ماجرو وان بوت ماجرو ميديا رتي وان بات ماجرو أرجاجر تشولا إيجا كونس مجنورا إنما لو تكون تجنو هنجرو كلمة هر ميديا ربه ملتي في ماله وانتي أدى إسابو هنجرو يشولا إرجع سماجرا وانت كنا إرجع سماجرو مانجرا دا كبان نجرنو جيمت أوتنا share gochuu indagatina ijoolleen seenuu qabu dirqama ijoolleen seenuu qabu waan ta'aniidhaaf aboo ijoollee koo akkas illee jechuudha akkasittiin isin eega jechuudha amma ijoollee 50 namni 50 nam kun hundi keessan share godha hundi keessan obbolaa keessaniif share godha namni 60 70 keessaniitu dabala ammallee hammatin dhibbaa lamaan ga'utti seenu dubbii kiyyan seenu jechuudha si'adhaa kaame aywa dabalaa jira 80 gaheera gara dubbii isaatti deemuu fi obbo Naymaar dubbii dhugaa namni feetu share godhi dubbii dhugaa namni narraa feetu share godhi kana qofa isin hidhaama jechuudha bakka soba keessan fakkeessuu keessan qabadhee nuufan dhugaa jirtu garuu isinitti meetan isin biraa baha waan ta'eedhaaf namni dhugaa feetu silas namni bara kana namni zabana kana dhugaa hin jaallatu waan ta'eedhaaf dhugaa dubbadheen ala bula waan ta'eedhaaf share naa godhaa dhibba gaheera namni dhibbina laalaa jirtan kun share gochuu dagatinaa obbolaa keessaniif share aboo ijoollee koo egaa waan obboleettii keenya irra gahennaan hololli odeeffamaa jiru argaa jirtu jechuudha isiniif haaraa miti waan ta'eedhaaf sanarraa dubbachuun fedha jechuudha waan kana isin kaleessa dheengadda haaraa isinitti ta'e sabiraayis isin ta'eetuyyuu haaraa ta'ennaan hoo'isaa jirtus isin dhibaa jiras isin cannaqaa jiras naaf gala jechuudha isinittiin faradamu waan ta'eedhaaf dhoskaadhumaan dubbiin kun duruma itti jirama ani immoo kan biraa isinii baaseen isiniif hima jechuudha dhugaa feeta yoo ta'e ati ilmoo namaa yoo taate sirriitti dhaggeeffadhu waan hin dubbadhu kana jechuudha share godhaa dubbadhu yeroo dubbadhu share utoon godhin immoo zimmetti nama ilaalin maaliif obbolaan kee akka daawwatanuuf jechuudha yaada isinirraa waan hin qoddachuu barbaadu yaada isinaa keessan nan qoddadhaa koomantii isinaa keessan barreeffama keessan isin daawwataa jechuudha kan isinii wajjin dubbadhu jechuudha gaafi deebii isinii godhaatan jechuudha kan isinii waliin turtii gaarii godhu egaa ijoollee koo ilmaan Oromoo bakka hunda jiraattan isinan jaaladha isinan kabaja anoo kanaafuu amma waa'ee mucaa kaleessa rukutamte jettanii dubbataa jirtan jechuudha kun isiniif haaraadha jechuudha viidiyoo koo kan hin duraan dubbadhe namni yaadattu yoo jiraate waa'ee shamarran ijoollee biyya adda addaa waliin jiraatanu kana viidiyoo kiyya namni yaadattan yoo jiraattan kabbar ሰው ናቸው ማለት ነው ቪዲዮ ከነ ዱበዴን ቶሬ አንገሩ ቦደ ሼር isiniif godhe isin agarsiisa jechuudha FB kiyya jalatti kan dubbadhe wanti an dubbadhe sun kuno hin turre rabbiin ifatti na agarsiisa jechuudha dhugaa dubbadhaa ifatti argitu isinuyyuu dhugaa hojjedhaa hojiin keessan ifatti isiniif mul'ata yoo dhugaa dubbatte yoo dhugaa gadi baafte yoo fakkeessuu dhiifte ati ilma namaa tokkodha fakkeessuun faayidaa hin qabu yaa ilmaan Oromoo fakkeessuun irraa faayidaa hin qabu viidiyoo shamarran ijoollee Jimmaa keessa ijoollee Kairootiif ijoollee shamarran ijoollee Kairootiif laa tingi godhaa seef godhaa yeroon dubbadhu jechuudha shamarran hundaa miti kan hin dubbataa jiru kan biyya hundaatii miti kan hin dubbachaa jiru guyyaarra shamarran Kairoo keessa jiraatanu shamarran Suudii keessa jiraatanu isin lamaan viidiyoo keessan irraa dubbadheen ture jechuudha duraan yoo yaadattan ta'e yoo mataa qabaattan ta'e jechuudha sunis eenyu shamarran jira kamilaata jettanii gaafii isinitti ta'u nam akkasitti ta'u nam beeka shamarran hundaa miti shamarran Kairoo keessaa shamarran 20 shamarraa 20 jiru
jaalladhaa jibbaa dhugaan jirtu kanuma an viidiyoo duraa irratti dubbadheen jira waan ta'eef share yenoon godhe sobaaf sobuu dhiisuu koo viidiyoo sanarraa ilaaltu jechuudha. Dubbadheen ture ji'a 3 4 5 dura dubbadheen ture jechuudha waan kana. Dhiisaa alagaan isinirraa cirachuu fi dhiisaa alagaan isii taphachuu fi dhiisaa waan akkanaa jedhee kurrifachaan ture kanaafan baga jedhee poosate. Kanaafan baga jedhee. Maaliif baga jetta? Maaliif baga kaateetta? Maaliif baga keetta? Jettanii warri aljila asjila fide xulxul jedhaa turtan jechuudha. Maqaa waan barbaade poosate ina arabsaa turtan anfuwaadlaa xurii qeensaatti isin lakkaa'u jechuudha. Okay? Xurii qeensaatti isin lakkaa'u warra akkasittanii silana arabsaa turtan jechuudha. Dhugaan dubbadha na arabsi dhiisis. Sirraan argadhu nama gaariirraan argadha waan ta'eef. Nama gadheerraa sila galanii argamu waan ta'eef. Nama gaariirraa galataa argatta waan ta'eef. Share godhaa na daawwadhaa. Share naa godhaa. Namni 160 daawwataa kun share gochuun dagatanaa. Bakka. Kanaafuu waa'ee mucaa kanaatu isiniif haaraa ta'e malee wanti kun duruma jiraan jedhe. Kaayiroo keessaa dubartii 20 jiru jaalladhaa jibba. 20 ol ta'u malee 20 gadi ta'an jechuudha. Kaayiroo keessaa shamarran Kaayiroos kan maqaa balleessu warra kana jechuudha. Kan Suudii keessaa immoo lakkoofsa hin qabu. Sijjammar lakkoofsa hin qabu. Sadhumaa sitti hima. Ijoolleen biyya biraa keessan jirtan seenoo isin baafadheeraan. Akkamitti aadaa kee dagattaati? Aadaan keenya akkamitti wal fuudha uummanni? Namni akkamitti wal fuudha? Akkamitti kabajaan dhufee abbaa keerra haadha keerra si fuudha? Biyya isaa qoratee maatii isaa qoratee seef godhaa yeroo dubbadhu jechuudha. Maatii isaa qoratee abbaan isaa akkam inni immoo amala maalii qaba kan jedhu dubbatameeti akka aadaa jimmaatti kan durba kabajaan kennan jechuudha nuti obbolaa keenya. Waa'ee jimmaarraa yoo dubbadhu nuti shamarroota keenya obboleettiiwwan keenya yeroo kennan nu heerumsiifachuudhaaf yeroo kennam nama akkamiiti? Nama biyya eessaati? Nama gaariidha moo nama gadheedha? Nama bultii beeku moo nama bultii hin beekne? Qoratameetuyyuu hin ta'a yoo ta'e nama biyyaatii miidhee bahuu hin danda'u, rukutee bahuu hin danda'u, ajjeesee bahuu hin danda'u. Kanaaf kabajaan waliif kennina, walirraa fuuna, soddaan akkasitti walitti deema jechuudha. Akka aadaa jimmaatti isinitti himuu waan barbaade jechuudha. Oromoonni edda biraa jirtan biyya biraa taatan anarraa dhaggeeffadhaa sirriitti aadaa jimmaa akkana kan nuti beeknu jechuudha. Kan nuti beeknu akkana jechuudha. Malee nama biyya isaa hin beekamne tokkotti nuti oromummaa malee soddummaa walirraa hin qabnu dhugaan jirtu kanumaadha. Last game oromummaa walirraa qabna. Bakka oromummaa tokko nu wadhe malee ijoollee gandaan qooddanii wanti isin itti nu duraa qabattanuuf hin jiru jedhee viidiyoo kana dubbataan ture duraanis anaaf haaraa miti anaaf lammaffaa kun dubbataa jira waan kana jechuudha. Share godha yoo gurratti galeef share godhaa fi warra gadhoota akkanaatiif jechuudha. Maqaa nu balleessitee warra wasakoota akkanaa jechuudha. Jimmaa koos maqaa balleessitee jechuudha. Jimmaa koo maqaa balleessitee kabaja aadaan koo qabu kabaja biyyi koo qabu tokko irra deemte kan nuti qabachiise kan mataa gannu qabachiise isin warra wasakoota akkanaati jechuudha. Maal seenaa jira ammoo tokkoon isiniif dubbadha jechuudha. Share gochuun daganaa ijoollee keenya yeroo isin akkana itti tokkummaan itti duultanu nutis ajaa of keessaa balleessina jechuudha. Ajaa of keessaa diileet gochuu qabna. Warra maqaa biyya keenya nyaattu, warra maqaa aadaa biyya keenya balleessitu, warra safuu dhabeetti warra safuu dhabeetti biyya abbaatee kaayyoodhaaf biyya abbaatee haadha koo maatiin gargaaruu jettee alagaa abbaa argee kan abbaan isaan beekamne walitti qabdee qallabuudhaaf dugda keerraa qorqee ka'ee immoo achi gad kaballaadhaan xallaasaan gas darbatee jechuudha. Jennaan an harka kootiin yaa ummata yaa qeerroo biyya biraa jirtan isiniif han dhaamamti jecha dhugaa waan of hirkaa qabu tokko isinitti himu waan an viidiyoo kiyya irratti dubbadheera viidiyoocha isiniif han share godhaa ji'a 3 duratti 4 duratti dubbadheen jira wallaahi laazim. Mucaa tokkotti waggaadhaa achitti jechuudha. Waggaadhaa
rabbi hadhaan nu ga'e kunoo waggaa hadhaa jechuudha maal jedhee hin dubbadhe waa tokko ija kootiin argu malee garuu hin dubbadhu soba hin dubbadhu gonkumaan jechuudha soba hin dubbadhu akkuma isin argaa jirtan dhugaa soba hin dubbadhu jechuudha fakkeessuuf hin dubbadhu wan ijoollee biyya kootiitiin dhima ijoollee biyya kooti akkamittiin itti ka'an akkamittiin saaxila dhugaagaa hin dubbadhuuf garuu nan saaxila eenyuun obboleettii kiyya yoo taate himsa ta'u waggaa hadhaa jechuudha mucaa tokko jechuudha mucaa an beeku shamarree tokko jechuudha manatti waan matee jechuudha inni ijoollee biyya biraati ijoollee baalee moo ijoollee waan akkasitti fakkaata gurbaachee jechuudha kun waan ija kootiin waan harka kootiin naqee mucaa lafaa kaaseedha jechuudha waan ragaa sobaa hin qabneedha wallahi maal godhee manatti waame inni haadha manaa qaba mana keessa haadha manaa osoo mana dalagaatii qabu jechuudha mucaa kana osoo isiin mana hojii jirtu mucattiin mucaa jimmaatii yaa ummata bira dhattee birrii ji'a sadii moo maala borsaasii keessaa fuudhee gadi baasee tuktukii keessaa yookaan immoo rakshaa jedhamti jechuudha baajaaj kan jedhamtu sana keessa kaa'ee sin geggeessa jedhee fuudhee bahee jechuudha eessatti gate wasaakaa keessatti geesse darbatee darfate jechuudha wasaakaa keessatti harka kootiin natti dawwalameenaan hiriyaan kun natti dawwalameenaan hiriyaa kooti wajjin nannee mucaa sana fuune jechuudha wallahi kun soba yoo jettan ragaa baay'eetu jira kaayiroo keessa ragaa baay'ee jira jechuudha viidiyoon kootiis ragaa jira waan ta'eedhaaf waan achirraa daawwattan jechuudha maal godhe mucaa kana birrii sarqaa fuudhee isaayyuu warra qaba haadha manaa qaba akkasitti godhee ture isiniif haaraadha malee nuyiif haaraa miti yaa ummata nuyiif haaraa miti yaa qeerroowwan biyya adda addaa jirtanu dhugaadha isin quuquu danda'a ilmaan biyya keetii yeroo isin gabbaate akka saree akka wasaakaa gabbaate darbatamtu jechuudha dhugaadha si quuquu danda'a ijoollee suudii jirsanu galatoomaa kanneen akka tokkummaa kanneen akka ibsaa ijoollee biyya isin hin beektanu mistara kana kaayiroo keessa jira wanta akkanaa faashiniidha jechuudha amma yeroo ammaatti faashiniidha kan kaayiroo keenya waggaa gahee jira jechuudha wanta akkana osoo kana argaa jiranu osoo waan kana argaa jiranu maal godhure hin dhiifne nuti gurbaa sana qabuudhaaf ijoollee biyya keenyaa miti yaa ummata ijoollee jimmaa taanaan fakkeenyaa fi hamma kaayiroo keessatti maaltu jira nuti oromoonni biyya adda addaa jechuudha yoo dhugaa baruu barbaadan oromoonni jimmaa qobaatti jaarsa qabu oromoonni harar qobaatti qabu kan baalee kan ijoollee adda addaa hundinuu qobaatti qabu jechuudha jaarsa warra gurguddaa jechuudha koominiitii qobaatti qabu koominiitii jimmaalee qobaatti jira kan ijoollee ganda biraa jedhee qobaatti jira kun jira jarris dadhabanii waan akkanarraa of qusadhaa jedhanii dadhabanii kurrifatanii dadhabanii dhiisaniiru ciigaanii dadhabanii dhiisanii jechuudha seenaa kana sitti mun koo immoo dhugaa jirtu baraadhaafani faashinii godhatanii maal jedhu ijoolleen biyya keenya keessa ijoolleen kaayiroo keessa jiraatan jechuudha ijoolleen kaayiroo keessa jiraatan yoo na daawwataa jirtan dhugaa jirtudha waa tokko wanti isin ibsitan habbaa tokko wanti isin sataroo hin jiru jechuudha maal godhu lakkiiboo nuti ijoollee jimmaa wajjin jiraachuu dhiifneerra eenyu wajjirree dhiifama hedduu torkiitu na kutee maal jedhu shamarran biyya kaayiroo keessaa jechuudha baay'ee miti kala nama 20 jedha araar waan dubbadhu sirriitti qabadhaasin nama 20 caalan hun jedha tokko jiraatii nan beeka jechuudha nuti ijaan argaa nan beeka jechuudha warra rakashootaa akkanaa nan beekaanu jechuudha maal jedhu nuti faashinii amma qeeranneerra eessatti qeertarre nuti ijoollee biyya biraa ijoollee kana ijoollee biyya kana malee ijoollee biyya keenyaa dhiifneerra nuti jedhu jechuudha way kun jechuudha warri rikkaashoon akkanaa ijoollee kaayiroos maqaan balleessinaa ijoolleen kaayiroo kabaja qabdi akka ijoollee biyya biraati miti jechuudha kabaja qabu baay'een jira maati baay'een jira bultiidhaan jiraatu bultii qabu hundi jira nama gurguddaa bichaadha garuu warri rikkaashoon akkana jimmaan keessaa ijoolleen jimmaa jechuudha maqaa keenya sun balleessu ijoollee biyya biraatiin osoo nuti wal kabajnee jiraannu shawaa jiru ijoollee wallaggaa jiru ijoollee baalee arsii jiru hundi jira akka obboleessaatti kan nuti wal kabajnee jiraannu jechuudha garuu immoo wanta akkanaa yeroo uumamu eenyu walitti nu buusaa jiru ijoolleen kun
Ijoollee nuti akka obbolee isaatti wajjin jiraataa jirru itti walitti nu buusaa jiru jechuudha. Jarri maal balleessan isin galateeffanna nuti. Nagaadhaan ammuma kana lubbuu isii keessaa baasaa gurguradhaa amma abbaan jarri wajjin jirtan jechuudha. An dhaamsa isin irraa qaba isin galateeffadha baay'ee isin galateeffadha. Kanaayyuu ittiin goone waraana ajjeesa bakka hin beeknu nuti ilmaan Jimmaa hin beeknu nuti qeerroon Jimmaa warra kasoota akkanaa jechuudha hin beeknu nuti. Gaafoo namni isin gaafatu tokko hin jiru. Injiru Suudii keessaa isin immoo jirtu jechuudha. Ijoollee biyya beekamne wajjin jiraattu. Bor gaafa kashaan qabee si ulfeessee mucaa sitti fe'ee birrii kee yoo ta'e sirkaa qorqee kashaan qabee biyya buusa jechuudha. Assalaamu alaikum isin waliin beektan jechuudha. Way namni akkana of rakabsiisuun baay'ee na ajaa'iba wallaahi laatima. Maati boo maaf akkana of rakabsiiftu garuu warra akkanaa kun maaliif akkana of rakabsiisuun kun wuddii ofiin gootanuma. Baay'ee na ajaa'iba jechuudha warra akkanaa. Nama maarriisa nama mataa qafoo ummata qafoo jechuudha. Warra dullacha bichaa biyyaa ba'e kun warra akkana godhu jechuudha. Warri bakka hin taane dhaqee dhaabatee maqaa nu balleessus warri nu fokkisiisus. Dullacha sagal sadi afur dhalee dhufe jechuudha akkana godhu. Biyya kamuu keessatti kan waan hin taane godhee maqaa nu balleessu ijoollee shamarraa maqaa balleessu warra akkanaati yaa ummata. Sheer godhiyati warri ilmoo namaa taatan sheer naa godhaa fi dhaamsi kun yoo itti galeef sheer godhaa dhageeffadhaa. Ijoollee Jimmaa maqaa bada yaa ummata. Hamma wanti poostatamaa kun ijoollee Jimmaatti jedhamee poostatamaa ture. Nuti maaliin maqaan keenya warri gaariin maaliin maqaan keenya bada yaa ummata. Alagaanis immoo nuti ijoollee ganda biraatiinis akka obboleessaatti walitti siqnee wal gargaaree akka wajjin jiraataa jiru jechuudha. Warra akkanaa warra ijoollee Jimmaa amansiifachuu hin dandeenyedha. Warra Jimmaa kana amansiifatee wajjin jiraachuu warra hin dandeenye warra rakasoota warra ijoolleen Jimmaa gonkumaa hin feene jechuudha. Warra ijoolleen Jimmaa unkaan wajjin jiraachuu miti salaamataa rabbii warra harkaan hin jenne warra rikkaashota akkanaatu iyyuu bakka hin taane dhaabbata malee siluma bokti namni gaariin ilmoon gaariin shamarran gaariin ilmoon namaa bakka hin taane dhaqeen dhaabbatu silumaa isaa gabaabinumatti jechuudha. Warra rakasoota akkanaa immoo jechuudha abbaan barbaade itti taphatu barbaaddanu ajjeesaa natu siniif akkadela natu siniif eeyyame seeran sodaatanu taanaan ajjeesaa barbaaddan birrii jiraas nyaadhaa qorqaa garuu gaafa rakkoo tokko nutti iyyatinaa kana qofa isinii dhaamuuf barbaadan. Nuti warra ekspaardiisilas warra rakasoota warra jalaa baateedha siluma warri bakka hin taane jechuudha. Kanaafuu warra rikkaashota akkana ajjeeftanus maal gootanus nuti isin hin gaafannu isin waa tokko nutti hin balleessine kanaa baay'ee nu kabajjan baay'ee kabaja keenya qabdu dhugaa rabbii ishiitti muutanaa jechuudha. Ijoolleen eessaayyuu ijoolleen ganda biraa jechuudha. Baay'ee nuuf eeggattan kanaafuu ijoollee keenya. Mee ijoollee jiraa keessaa isa kamtu dhufee nu wajjin jiraataa jira. Ijoollee jiraa keessaa isa kamtu dhufee qorqamaa jira nurratti. Ati maaluma rakasa taate rabbi rakasa si godhattee qorqamtaa. Kun ofis hin lawwaxxu maatis hin lawwaxxu waan abaaramtuu biyyaa yaate bichaa maqaa nu balleessiti yaaki. Mee ijoollee ganda biraa keessaa isa kamtu dhufee nu biratti miidhamaa jira. Isa kam ijoolleen Jimmaa miidhee jira. Ijoolleen jira wayne way ijoollee jira maqaa itti tolchitan ijoolleen ganda biraa shamarran ganda biraa wallaahi laazim of eeggattu jechuudha. Jiraattanus ijoollee biyya keessa itti sixxanii jiraattu. Borgaaf tokko yoo rakkoo tokko sirraan geessu ijoollee biyya keetiitu dhabbaa isaa qabda jechuudha jettee. Kuni warri rikkaashonni warri ekspaardonni ijoollee biyya ofii amansiifatee itti heerumuu hin danda'u. Fireeddiidhaan wajjin jiraachuu hin danda'u. Sagal yaabee bare dhibba yaabee bare waan ta'eedhaaf simmeetii ofii taqaaxaruu hin danda'u waan ta'eedhaaf bakka hin taane dhaqeetuma jechuudha. Abbaan saba waatti garaa ta'a jechuudha. Isuma kana fuulaanaa jiraatta jechuudha umurii keetti. Maali kun wanti wasakni boyaaki. Yaaki shamarran biyya kootii gaggaarii jirti maqaan duraan balleessisin. Kana kan na gubu'an.
Ijoollee miskiina baay'ee qabna. Ijoolleen warra miskiinota kana maaliif maqaan jiran nu duraa badaadha. Amma kan na dhibu xiqqoo kan na miidhu maal keessoo ani warra kana nu deebi'aa miti. Dhiisaa miti. Abbaa barbaadne wajjin jiraadha. Garuu immoo obbolaa keenya warra gaarii harkiftanii dhaqaa jirtu jechuudha. Hunda keessa mistira keessa tokko tokkodhaan beeka waan ta'eedha. Yoo inni kaatee isin haadha manaas abbaa manaatiin wal lolte warraa fi abbaa manaa wal tuquu hin dhiisu. Bultii namaati namni bultii yoo keessa wal tuquu hin dhiisu warri karaa shari'aatii wal latee wajjin jiraatan jechuudha. Sana booddee maal gooti isin baala geen bakkeedhaan maal gooti kaa isin amma fuutee deebiraatu kun maal gooti kaa ati ijoollee jimmaa dhiisi ijoolleen jimmaa jaalan beekanu ijoolleen jimmaa kanan beekanu way ijoolleen jimmaa jaalan beektu yaa wasak si'i malee kan jaalalan beekne qafoon ilmoo dhiira tokko akkamitti amansiifatee wajjin jiraachuu dhabdaati si'i qafoon sinuma jechuudha qafoon si'i malee qafoon ijoollee jimmaati miti ijoollee jimmaa eenyuun ragaaf baafe jechuudha qimamoota argachuu waan dandeenyeef dhaxxanii waan hin taanetti dirgim of gootu jechuudha dirgim achitti isin godhu abbaan barbaade isin qalu abbaan barbaade isin qalu kana booddee garuu miidhamina irra ga'e birrii koo nyaate na rukute na ajjeete na jedhaachuudha. Gara ijoollee jimmaatti as deebitee nutti hin boohin. Ilaadhaa viidiyoo kana duraan dubbadheen jira yaa uummata. Viidiyoo kana wallaahi amma sheeriin isiniif godhaa dubbadheen jira ji'a shaniin booddee duraan ji'a sadii moo afur wayii waan akkasii ta'eera. Waan akkasii ta'a isiniifan dubbadha jechuudha. Viidiyoocha baaseen isiniif godha jechuudha. Inaaffaadha. Inaaffatti kan fudhatu isin jira jiru gowwaan tokko. Tish! Wasaka akka keetii sinumaan barbaadu. Dhuma duniyaa kanarraa yoo durbi dhabamteetti ta'e warra rakasaa kanaan barbaadu. Durba rakasa eenyu fedha sila? Rakasni rakasa waan taateef rakasa ilmi namaa hin fedhu. Wuddiidhuma barbaada. Isiidhuma of waddachiiftu sana, isiidhuma of kabachiifte sana, isiidhuma kabajamtuu dhaqee fuudha malee namni warra kanaa dhaqee fuudhu jechuudha. Rikkaashochi hin baruu kun zabana jaarraa 21ffaa deemtaniituma isin jettu birqiidhaa. Saniifuu Isaa warri suuraa sii maxxansaa jirtan sunni Isaa yaa ijoollee koo obbolummaa isinii dhaama. Isaa wallaahi poostatinaa ani osoon duraa hin dubbatinii baga hin jedhu. Baga hin jedhu maaliif obboleettii qaba. Obboleettiin qaba osoon hin gorsinii osoon ittiin korreeffatinii osoon nuti korreeffataa jirruuti kan jare kana godhan miti maa. Jaamaa bidiruun geenyaan cubbuun qabu jedhama. Kanaafuu bakka itti kuftan eeggadhaa. Nama wajjin jiraattan eeggadhaa yaa uummata. Nama wallaaltee ati nama hin beektamtee ati sammuu qafoo maaliif baatte deemtu? Namni maaliif sirraa qorqa? Mina ayinat rikkaashooch naachoo mannaatiin hagar የሚያሰድቡት Jimmaa koo maaf arrabsiiftu yaa akhi? Jimmaan koo biyya kabajaati. Rakkasa taatanii nus rakkasatti waamamne jechuudha. Rakkasa sodda nuun jedhu amma ijoolleen baay'ee ijoolleen biyya biraa jechuudha wallahi. Kanaafuu gurbaa tuquun hin ta'u. Gurbaa isa godhe sana baga goote. Baga goote. Dhugaan jirtu kanuma yaa uummata. Maal si geesse? Obboleettii koo turuu yoo taate baga dhidhiima si'a jedhu. Dhidhiim achitta jettu yoo barbaadan waraananii agatan wanaa biroo miti. Rikkaashooti. Hamma booda dhaamsa isa dhumaa isin dabarsa jechuudha ammas. Yaa ijoollee Suudii keessaas. Yaa ijoollee Kaayiroo keessaas. Dhugaan jedhu kanuma jechuudha. Isin Baangaalii wajjin jiraattu baay'een keessan. Warri Kaayiroo keessaa Arabaaf Baangaalii osoo hin taane jireenyi jira waan akkanaa qofa jechuudha. Haadha manaa osoo manaa qabu. Wallahi kan nuti beennu jechuudha baay'een jirtu. Kan nuti beennu baay'eetu jira jechuudha. Garuu osoo beeknu gadi haa xaanne dhiifna. Maaliif yoo dubbanne maqaa Jimmaa hunda bada waan ta'eedhaaf gadi dhiibbannee dhiifna laa kanatti. Dhageeffadhaa. Kanaafuu yaa ilmaan Oromoo ammas warra kanaaf fakkeenyaaf yeroon akkana jedhu
ati obboleettiin qabdu ati namaaf hin yaaddu naan jettu jechuudha. Akkas naan hin jedhina an obboleettiin qaba obboleettiin koo bakkan dhowwe bakka gaarii yoo siin dhaabbatte obboleettii kooti jedha. Yoo siin bakka ilmoo namaa hin dhaabbanne wasaka sana jechuudha obboleettii koo turootaatti tuffadheen dhiisa malee yoo isiin duute garagalee ilaalu jechuudha. Ajaan nama gooti ajaan maatii ofiis arrabsiifte biyya ofiis arrabsiifte kaayyoo ofiis balleessite nama gaariis balleessite jechuudha. Kanaafuu yoo isin bakka gaarii dhaabbattan isinan kabajadhaanis akkuma obboleettii kooti. Kanaafuu suudii keessaa moomaatu godhamaa jira. Kan suudii immoo dhaggeeffadhaa. Hin fuudha. Inni ees Wallaggaadha. Inni ees karaa Arsiiti. Inni ees biyya biraati. Biyyi nu fagoo jimmarraa jechuudha. Samaayii fardii Oromummaa walitti nu fide malee jechuudha. Garuu maal godhu hin fuudha. Nikaahaatiniif abbaaniin dhagaanu. Yaa nikaasa bara kana. Yaa nikaasa bara akiru zaman kana. Maa inni sila nikachi. Asumatti hin taa'ee jechuudha namni birrii fudhadhee nikaayidha. Way. Sijammar ati nikaa manaan nikaa maatiin kee dhagahin tokko teessee hidhamtee nikaa obboleessi kee tokko dhagahee hin jedhin hidhamtee atoo rakasa of goote akkamitti si kabaja reenni. Yooti of kabachiifte dhiirri si kabaja. Wajjin jiraattu qaba. Birrii kee waggaa meeqa haadha kee qorqee maatiin gargaarre maatiittiin tee maatiin nikaasiniine mee maalitti kaamati akhirri kee maalitti hafa hirtare harka duwwaa hafte abbaa manaatiin hafne abbaa manaa kee obboleessi dhaqee sii gaafachuutti biyya isaa hin beeku mana isaa hin beeku biyya isaa hin beeku eessatti sii barbaannare mee eessatti sii qabnu situu hudduu kee raasaa dhaqee eenyuun komannare kanaayyuu badaanu dhiisanii kanaayyuu baay'ee ijoollee keenya miidhuu dhiisanii wallaahi nan galateeffadha ijoollee wandi naachuun naante wandi ani isinen adanna qayu hamma kana nu dhiisuu keessan qafooruma jiraasuun nu hawuu keessaniif jechuudha. Qafooruma jiraayyuu asawunu nu ga'a waan ta'eedhaaf osoo ajjeesila asawunu nu ga'a. Wanti kun yeroo lammaffaadhaaf dalagamaa jira. Duraanis waggaadhaas akkuma kana dalagamee naadha darbee ture. Kan suudii immoo nikaa hidhata fakkeenyaaf nikaa hidhatu nikaa hidhata asumaan gaafa ji'a lamaa garaana mana baheera. Lama badde jechuudhaati lama badde lama fokkiftee nikaa hidhata kashaan dhufeera isii mana hojii jirti isii mana hojii jirti inni mana keessaa qabamee biyya galeera. Assalaamu alaikum baay sin beeku nan beektu ati mucaa garaadhaa qabda diqaalaa mana garaadhaa qabdaati. Yoo birrii kee ta'es birrii ati waggaa meeqa dalagatte isa too berkaa qaba qabamee galeeranni bakka eessa abbaa kee tagi sarilamu kan tuulifaat jetti amaarri kan tuulifaat likiskisoch warra wasa koota akkanaatuyyuu ijoollee biyya kooti arrabsiifti jechuudha. Maal of hin bartanuu sin ummanni jaarraa 21 of bara isin of hin bartanuu nama wajjin jiraattu hin beektu ati. Nama namummaa qabu akkanatti ilaaltee hin beektu ati. Saniyyuu immoo nikaa malee wajjin jiraattu gara baay'een keessan jechuudha. Nikaa malee keessan. Nikaa malee cafamtu jechuudha. Hudduu kee rakasa kana rakasa rikaash. Mee akka uummata simmeetiin mataa bahee bichaan immoo namni qaata waan akkasii keessa galee bara. Namni hin dinqu ilmoon namaa hin dinqitu waan akkasii dhiira wajjin ciisuun birqii miti jechuudha. Qaata ciiga'ee dhiise uummanni inni ergasiillee durii yoomuu jechuudha. Ilmi namaa keessaa gala waan ta'eedhaaf. Ati mataan kee rakasa. Hudduun keessa rakasa. Baay'ee wuddii of badhiyaatu. Jaalladhu ilmoo namaa sirriitti qabachuu bari. Sirriitti akka dhiirritti qabatamu bari ofirraa awwal. Sana barumsa an biiroo isinii banamoo biyya arabaa kan irra deeme jechuudha.
Biiroo isinii banee isin barsiisu akkatti dhiirri qabamu. Dhiira tokko durbii kan dhaabdu dhiira tokko dhiira durii akkamii kan dhaabbattu dhiira hammam hagam jabaatu kan dhaabbatee kan dhaabee teessisu dubara malee hin jiru gonkumaa. Isa dhumaan isinitti hima jechuudha. Isa dhumaa jaalalaan qabadhuati kabajadhu dhiirri sii kabajatu sii kabaja kennuufi sii ati maallaa godha osoo durba ta'e beeka akka dhiiratti qabadhuatu beeka jechuudha. Sana booda immoo dhiirri keenya nu godhe dhiirri keenya nu godhe dhiirri jimmaa keenya dhiirri biyya keenya ofii keetiif ibiddarra qabda ofii keetiif caqacaqxa akkamitti si wajjin jiraatan. Akkamitti si wajjin jiraatu akkamitti si wajjin bultii kee eeggatee sirriitti si kabajaa jiraatu ishee mee gaafii isin gaafadha kana warra akkasiiti mee warra wajjin keessan kana ta'e jechuudha. Warra hojii keessan kana ta'e mee siittan mee warri dhiira jimmaa akka nu godhe dhiira jimmaa jaalan beeku jaalalli kan marge jimmaan keessaadha yoo dhugaa jirtu baruu barbaadde dhugaa rabbii yoo baruu barbaadde jaalalli kan marge jimmaan keessaa jechuun hin danda'ama jechuudha. Ijoollee jimmaa tuquu hin dandeessu dhiira jimmaa tuquu hin dandeessu jechuudha. Garuu sumatu qabaa wallaale jechuudha. Sumatu qabachuu wallaale. Dhiira biyya kamiitti yoo sitti ati wajjin jiraachuu hin dandeessu. Maaliif amala dhiira qabatan hin beektu faa. Atoo oduu barte oduu achi gortee as gortee funaanuu barte abbaa manaa kee jala fiiddee fireendii kee jala fiiddee waan inni hojjetu waan inni qara'u waan inni nyaatu waan inni dhugu qoratta hoo akkamitti si wajjin jiraata dhiirri si jammar. Dhiira biyya biraa fudhadhaa dhiira biyya keenyaa fudhadhaa akkamitti si wajjin jiraata. ምን አይነት ምክር የማይገባቸው ናቸው እነዚህ ሜ ከነራሞ ማል አርገት ሜ ፈከኛፍ ሀተኡ ወንቲ ኡመሜ ጉና ኡመሙ namni dogoggora jechuun hin danda'ama jechuudha. Osoo namni immoo itti qara'u akkamitti dogoggoraadha amma kan gaafii ta'e kan baga jedhee kan hin baga shoo jedhe maanni nu himaa jirra itti qara'aa jirra osoo dhaga'u maaltu dhaqee bowwaatti of galchee jechuudha. Kanaafan ijoollee biyya biraa komachuu hin danda'u jechuudha. Waan barbaada yoo jarritti godhan jara komachuu hin dandeenyu. Nutti asin deebi'inaa kan dhumaa isiitti hima jechuudha. Nutti as deebatinee hin kurrifatinaa nutti. Isin sudii keessaayis bar ulfaayetan ulfa kooti wajjin hafe nan ukkubee birrii naa buusaa gara biyyaa na galchaa kottu nyaatta. Haati kee achitti bowwaa keessatti gatamta malee jechuudha. Ijoolleen jimmaa qeerroon sudii keessa jirtan jechuudha. Ijoollee akkanaa nuuf bira dhaabbadhaa nuuf jettanii ijoollee jimmaatti akka dhaamsa tokko nuun dabarsine. Nuun dabarsinaa. Kan Kaayiroo keessaas immoo jechuudha. Hunda keessa silaayyuu isin beekaa iyyuu gara caalu jechuudha. Dhuftanii as deebitanii rakkoon irra gahe nutti hin boohina. Nuti isin hin beeknu. Isintuu bowwaa of geesse akkuma bowwaatti xixxillee of geessitan akkuma sanaan keessaa bahadhaas waan barbaaddan isin ta'uu danus. Malee wanti nuti ijoollee obbolaa keenya kabannee wajjin jiraa jirruuni wanti nu walitti buunuuf hin jiru jechuudha. Nikaasirraan qabu. Maala eessa baaketii gaafachuu dandeenya nuti jechuudha. Kanaafuu sheer godhaa ijoollee dhaamsi kun ijoollee kan maqaa nu balleessu nu bira nuuf haa ga'u. Ay ijoollee koo ijoollee jimmaa koo dhugaa rabbii isiniif hangaddean. Isa dhiiraa isa durbaa maqaa keessaniif hangaddean. Warri ragasoon akkanaa warri ilmaan biyya kaa'ee dhufe warri sagalee rumee abaaramee abbaan manaa xallaqee naan biyyaa yaa'ee dhufe. Isin shamarroota gaarii ilmoo namaa maqaa balleessaa jiran maqaa nyaataa jiran kan inni gaddisiisa waa biraan qabuwan nan laallatu anaa itti rakkasitti godhe maatu rakkasoo fogootu manaa biroodha. Kanaafuu dhaamsi kiyya kanuma mucaan kun amma irra ga'ee jira inshaallah bukkee dhaabbanna mee bukkee dhaabbannas hin gargaarras maaluun godha jechuudha. Ani minnan obboleettii koo miidhamuu nan jaalladha. Alagaan biyya biraayyuu miidhamuu sin jaalladhu.
ijoollee hundaa akka obboleettikoota laalaan shamarraa biyya kamiyyuu obboleettikoota laala. Maaliif gara jabina ilaahin nuun kennine waan ta'eedhaaf ijoolleen Jimmaa wal beektus nu beektus gara jabina haddii kanaa hin qabnu jechuudha ijoolleen Jimmaa wallahi. Kun ragaa dhugaa jirtuudha jechuudha waan sobanu tokko qaban. Ijoolleen Jimmaa gara jabaachuun beekan wallahi. Miskiinoች ናቸው በጣም ሚስኪኖች ዋሰው nama miskiina jechuun ijoollee Jimmaa qofaadha. Yoo isinitti muraadan dhugaa jirtu gara jabinaan qabnu nuti. Ijoollee biyya biraa baay'ee kabajna akka obboleettii keenyattis hin jaalladha. Hundi keessan waa alii kooti akka alii koota silaa takka adda sin baasee hin beeku wallahi. Ijoollee Shawaas ta'a, ijoollee Arsiis ta'a, ijoollee eenyaayyuu hunda keessan kabajaan obbolummaadhaan wajjin taphataa oolla jechuudha kunoo miidiyaa irratti hundi keessan ragaadha jechuudha. Wanta isin jibbee wanta qobaatti gandummaadha wanti isin qoode takka jira hin jiru garuu kanaafuu isin qooduunis nan fayyadus nan gammachiisus isin kabajadhee yoo isin na kabajattan isin irraa bareeda waan ta'eedhaaf nuti oromummaa wal irraa qabna garuu wal miidhuu qofa hadhiifnuudha amma kan dubbataa jiru jechuudha. Hayyee mucaan kun ishi dogoggoraa akka fudhannu mucaan kun akkanatti itti gaafadheeraanu jechuudha. Ani ijoolleen fakkeenya irraa haa fudhatan uffannin waan kana miidiyaarra of baasee malee dhoskachuu hin wallaalle kan jedhu dubbiin miliqxee nu geesseerti jechuudha. Kanas ta'eef godha. Ijoolleen Jimmaa ijoolleen akkanatti jiraataa jiranuu irraa haa baratanuudhaaf barumsa haa godhatanuudhaafan waan kana poostate waan kana miidiyaarra of baase malee of dhoskee jiraachuu hin wallaalle jettu oduun miliqxes nu geessee jirti. Egaa mee maal akkasiin irraa barattanu teenyeetu malaalla jechuudha ammas. Barumsa sin irraa fudhattanu teenyeetu malaalla jechuudha. Namni kaan qabne wal taraarsaan yaadu. Gubattuu wajjin namni gubata. Kanaafuu mee barumsa hagam irraa akka argattanu yoo namummaa qabaatte yoo mataa qabaatte irratti yaalladhu. Irraa barat mee barumsa hagam irraa barattee jirta mee ati ilmoo namaa yoo taate hagam irraa barumsa fudhatta. Yeroo tokko namni yeroo gufuun dhahu yeroo dhagaan nama dhahu jedha namni nukkubaa jechuudha qubni. Bor yeroo karaa sana deebi'ee gahu ammas kaleessa waanan gufuun sun miila kiyya na miidheef na dhukkubse na dhaheef bakka sanatti miila koo olan kaafadha jechuudha. Akka fakkeenyaatti jechuudha. Waan si mudate waan hin taane sirraan gahe waan namaa gadi si godhe sana bakka itti kufte sana hin dagatini kaamas. Nama kufe sanas hin dagatin ammas la dhaamsa obbolummaa ammas mee isin gorsin ammas. Mee isin gorsin ammas jechuudha. Bor ammas immoo kan argeessanitti jechuun isin dhaga'urra mee ammas immoo isin gorsin jechuudha gorsa obbolummaa. Maal irraa barattan mee? Mucaan kun ishii irraa baradhaaf isiniif gooteetti. Haa ta'u wayyaa jennu ishee. Bakkatti mataan kee dhaame bakkatti tuqamte yaadi. Bakkatti miidhamte yaadi bakka. Haay yaaduu qabda. Barumsa irraa fudhachuu qabda. Ilmoo namaa yoo taate ilmoo namaa yoo taane silmoo ati rakasa fayyaan keetuyyuu qaxxali. Haadha kee dugda haadha keetirraa gaafa qorqate dadhabe gassi darbata jechuudha ammas. Dhugaan jirtu kanumaadha. Waa'ee isa kaleessaa dubbataan jiru ammas. Waa'ee isa poosatame kaleessaa dubbataan jiru ani isa biran jiru isuma kaayyoo koo eegasii dubbadhe keessan jira malee ammaan. Isarraa dubbataan jiru nan laallatu inni. Seef godhi. Bakkatti kuftu laali. Bakka dhattee dhiiraa wajjin ciiftu laali. Nama wajjin jiraattu ilaali. Harka duwwaa haftee onu fokkisiisan. Ijoollee Jimmaas mataa gadi qabachiisan. Ijoollee biyya biraas immoo wal kabajnee wajjin akka obbolummaatti jiraata jira jaraanis walitti nun buusinaa. Ergammoo dhattee wajjin jiraatte mistira kee gadi hin baasi. Dhoskadhu kanaas. Dhoskadhu. Kuni walitti nama buusuu jedhama. Otoo dhattee bakka gaarii dhaabbatte nus silaa bukkee kee dhaabbanna jechuudha. Bukkee kee dhaabbannee kun rifanneetuyyuu dhiiga keessii deebiifna jechuudha. Har'a garuu afaan hin qabnu. Nikaa sirraa nu hidhanne nikaa nurratti hin hidhanne biyya isaayyuu hin beeku. Oromummaa walitti nu fidee
walitti nu fide biyya alagaatu walitti nu fide wal kabajanii jiraataa jirra jechuudha. Kanaafuu an dhaqee gaafachuu hin danda'u jechuudha. Dhaqee mucaa kana maaliif akkana goote mucaa kana dhaqee gaafachuu hin danda'u. This is practical. Tu maatii yoo du'aan keessan gad darbatame jechuudha. Du'aan kee yoo gad darbatame isin nun laallatu jechuudha. Nun laallatu bakka gaarii of dhaabi kaati. Yooti bakka gaarii dhaabbatte namni gaariin si bira dhaabbata waan ta'eedhaaf. Kanuma dubbiin koo sheer gochuudhaan addunyaa waliin haagaa ijoollee koo. Isa galateeffadhaa warra kabajaan na waliin turtaniif onni irraa isin kan galateeffata obbo Neymar Fuad. Hundinuu keessanuu warra ilmoo namaa taatan warra kabajameetan warra safuudhaan guddattan akkasuma obbo Neymar Fuad safuudhaan nama guddate waan ta'eedhaaf nama safuu beeku nama afaan gaarii waa gaarii dubbatu isin kabaja jechuudha. Yoomillee seedaa keessan taa'ee dubbadha jechuudha. Ajaa bakkuma ajaatti lakkoofta bakkuma ajaatti arrabsita jechuudha. Ibsa abdii namni dogoggora ta'e namni dogoggora wallaaleef miti osoo nutti qaraanuuti dursa viidiyoo kana reebii dhaggeeffadhu ibsa. Yaa Khalid irra deebii dhaggeeffadhu. Kanaafuu waan kana osoo nutti qaraanuuti waan ta'eedhaaf osoo nutti himnuudha waan ta'eedhaaf kanaafuu akka itti gaafannu hin qabnu. Kana viidiyoo kana reebii dhaggeeffadhu jechuudha. Kanaafuu ijoollee koo warra maqaan keessan shamarran hundee dhamee walitti qabame maqaan keessan badaa jiru Kaayiroo keessaayis ta'e Suudii keessaayis ta'e kan maqaan keessan walitti qabame waamamaa jiru Rabbiin jara kana waan tokko godhee nu agarsiisennaan maqaan keenya akka nu sirraa uummanni biyyaas nu arrabsaa jira. Maatiiwwan keenya ijoollee biyya Arabaa nuun jedhaa jiru. Rabbumti kana keessaa nu haa baasu. Kanumaan biyya Rabbumatti kennannee dhiifna jechuudha. Maaliif nama tuquu hin dandeenyu seera malee nama tuquu hin dandeenyu. Nama walitti bu'uu hin dandeenyu. Naaf kabajamaa isinan kabajadha. Nagaan naa bulaa. Sheer godhaa.